Akkam jirtan kabajamtoota fi jaalatamtoota daawwattoota keenya. Egaa guyyaa raantanaa sagantaa akkaan isin bu'aasitu takkaan isinii qabadhee dhufee jira. Sagantaan tunis maal jettanii yoo na gaafattan naannoo keenya kanatti egaa dubartoonni ijoollee baay'atan hedduu waan jaalataniif maaliif akka shufeerota baay'ee kana isaan jaalatan shufeeruma baajaaj warruma dubartoonni jaalatu kana dhayinee hawaaleen gaafannu ta'a hanga dhumaatti nu faana tura. Maqaan keenyu? Maqaan kiyya abbaan kiyya na baase Hussein. Dhalaan tun maaliif akkatti si warra baay'ee ofu kana jaalatti mee? Abbuma kama qiinaa meeqa qabu shufeerotuma kana bakka ani faran keessaafuu qabaa yaa'ii kana shufeerotni illee miskiinaa karaa yaa'anii isaanii dura deddeebinuuf jecha. Maaliif? Gisee hedduu waan fuula isaanii dura hin fagaanneef jecha amma amma nu argina. Kanaaf isin jaalatan dhalaan. Akkuma mastaatii keessatti iflaalu fedhasanitti amma amma dura nama laaluu waan fedhaniif. Obsaa Rashidiin jedhama. Mee dubartoonni nama baay'ee ofu takkiin baay'ee qabu kana maaliif akka jaalatan mee? Baay'ee yoo kuni magaalaa keessa bakka isin feetun keessaa qilleensa bareedaa ni fudhachiisa. Bakka ani tasnaannaasisa walumaa galatti ni janajjana silkii irraa fudhataa callaan dhiisaa fi qarshii 6-9 diifnaaniif isii bakka harka naqate jechuudha. Kanaaf isin lakkaa tamanaa tajaamtu dhalaa manaa tajaamtu baasuu ni danda'a siin amma wal qabsiisnee baasee. Seenaadiitiin jedhama. Atoo. Saartuun jira. Isin dubartoonni magaalaa teenyaa takki naannoo keenyaa kun ijoollee baay'atan maaliif jaalatanii? Ijoollee baay'ee wanni jaalannuuf akkuma isaan gizee nuti dabarsanitti gizee irra dabarsuuf. Akkuma isaan gizee isinitti dabarsuuf. Gizee nuti dabarsanii nutis gizee isaan irra dabarsuuf. Filma jirtan jechuudha. Filma jira. Waan biraa wanni jaalannu baay'ee nu fudhanii wakiin oofanii waa'is bibbituu ni beekanii akka dhiira kataan gagamaa miti. Gagamaa miti. Tootaas ni bibbitanii. Sanii jechaafuu saniif waan fataa nu godhanii yeroo ta'e itti fayyadamuuf. Ayyee gaanya dhageessanii warri gagamaa taatan. Akka ijoollee baay'ee taarifa ta'a. Ayyee maqaan keenyu? Hanga biizii yaadnaan jedhanii. Dhalaan tun mee maaliif akkatti si warra baay'ee oofu kana jaalatti mee? Garagali gara. Warra baajaa yoo jaalatti ni jaan malee ani hin beekne egaa wallaahi ni galchina ammas mana faati na beekta. Eegaa maal milmeetamiin akka dirtan nu himime? Nuti limmee dirree waan qabnu bakkuma isaan barbaadan geessina waanuma isaan barbaadan taanaaf. Dhalaan tun maaliif akkatti isaan kana jaalatti namni meeqaatu bakka jaartii wal dhabu jira meeqaa tana nu deebisan. Nuti jaartii namaan tu'e jaartii namaan keenya. Ayyee maqaan keenyu? Aminaa naan jaan. Mee qo'i gaaffii takkaan si gaafadha. Gaaffiin tiyyatunis warra baay'ee kana maaliif jaalatan? Hanga shirshir nu godhaniif isaan jaalatan. Akka? Liiftii sarviisa nuu kennan saniif isaan jaalatan. Dabbarree maal waqsi amran waqi adargu. Hedduu jira kama qiinaa bitee dadhabedha dubartoota kana cabsachuu. Warri baay'ee kun immoo kun beetee biyya magaalaa ala si baasaa maal jaa kun biyya keessaami asii shirshir godhee si buusa siin fagaachuu isaa hin jirtu xifirraa jettee. Kanaaf jaalatan jechuudha. Ayyee maqaan keenyu? Maqaan kiyya Abduu Jaliili. Mee gaaffii takkaan si gaafadha. Gaaffii maal jedhamtu? Gaaffiin tiyyatunis gaa dubartoonni kun isin warra baay'ee oofu kana maaliif isin jaalatanii? Waan liiftii funuufi. Kanaaf akkasii gurra godhanii isin jalayaan? Garsoo marsiin hin jirtu qaba malleen hin jiru. Callaan jidiiftaafi? Jidiiftaaf jallaa. Hogguyuu baatee si ilaalti. Maqaan keenyu? Obsanaan jaan. Mee qo'i dubartoonni babbareedoon kun mee maaliif nu dhiisanii isin jaalatan mee warra baay'ee oofu kana maaliif isin jaalatan? Marii harkaan qabachuu. Marii taakka? Shifeera ta'u. Kanuma qofaaf isin jaalatanii waan biraa milmee dirtanii ni maaka nutis ni dirraa. Limmeen diraniin limmeen nu dirreen shifeera ta'u. Gara saartuu dabarraa hayyee saartuu ijoollee baay'ee tana maaliif akka jaalattan qo'i isin na dhiibdee barata. Waan liiftii fuudhaniif. Taakka. Taaniif. Obboleeyyan keenya taaniif. Soaba dunurra dalagata. Soaba? Soabni kun akkami soabaan wal... Gisee akkam haasini fuudhanee si gannu geessan faa. Bakka. Soaba beekumsa isin aduun isin beektu. Akka hayyee gaa nutis warra rabbi soaba dalagatu nu hagaruu ni binna nutis baay'ee yoo akkanatti nafnu. Hayyee maqaan keenyu? Addunyaan hin jaama. Dubartoonni kun shiikiin zabanaa tun maaliif akkatti mee hundarra caalchistee isin jaalatti naa himuu dandeessaa? Waan hundarra caalchistee nu jaalattuuf
Amma fakkeenyaaf dubartiin ammaa tun jaalala osoo hin ta'in bakka laala ni jiraame lagzaawii. Amma baay'ee ooftaami. Teetoo baattus baay'eetu maaliif akkas jaalladhi dubo? Tana isaan maalitti baay'ee tana faranjiin siirii irratti hidhuun dubarummaa. Siirii? Siirii qabdiin dabalee. Qarshanii sadaan fuudhuu bakka bakka fadhaniin geessaa mana barumsaatiin geessaa saniifuu isaan nama kana barbaadan malee nama miilaan cinaa deemu fadhan saniif. Shufeer eenyu siin jaan? Bururuqii. Bururuqii. Ayyee guys, sun jiru maqaa jeebaa qabdanii na dhibde garuu ati isan tun. Ayyee. Dubartoonni kun maaliif si jaalatan adii kana? Ammoo mana manatti hin galchan. Mana galchita. Kanaaf si jaalatan. Mana kana inni dhaqaqamuudhaaf. Inni paakeejii bitaaf atoo mee akkam gootee akkatti jala ooftame milmee jirteen tana nuyi mimti ni jirra. Milmeen jiree waan qaban mana manatti hin galchaa. Mana inni fuudha bakka hajaan hin geessaami. Waluma baatiin naa qabalan isaan. Baatii si qabalan kanumaaf liiftii fuutate. Akka naa qaban isaanis. Ani guddaa tajimaana gadduun fuudha. Tajimaana gadduun dittiin. Isaanis jaalate jechuudha. Jimaana kan nana kaara lama lama. Ayyee gaba. Akka silaalti mee iji jaalallaan silaalti jaalala si kofaltee baafas yaamatu barbaaddi si galtee dhalaan tun akkas amala akkasii qabdi. Dubartoota keenya dhageessanii lakkaa isiniif amma gareetiin jiranis baay'ee jimbitee jechuun isin fuudhuudhaaf. Isaan fuudhuudhaaf baay'ee. Kan kiyya Bayaan Maamadiin jedhama. Dhalaan tun maaliif akka isin jaalatti? Dhalaan tun waan jaalatu dhiira waan jaalatuuf. Dhiiraa miti. Warra baay'ee oofu kana maaliif akka isin jaalatti? Tun gaafatamuu qabdu sirriitti. Akka isin jaalatti mee naa ibsi hayaabu. Na qofatta soon ta'in barname hedduttoonni tun gaafii taate mee ibsi mee. Baay'ee akkana gisee harkaan ijoolleen akkanumatti feentii sakalti maal ittiin beekaa? Karratti. Isinuma jettee? Beekamaadhaan ammas beektaa. Baajaa akkanaa gisee baajaa jirratti malee gisee lafa zoor jaanitu laala ni beektaa. Isin fadhan moo qoyi baajaaji fadhan? Baajaaji haa beekamaadhaan. Hayyee maqaan keenyu? Deengadde naan jaan. Hayyee maqaa gaarii qabda garuu? Gaafii dhageessee jirta akkuma isa gaafadhetti? Mee qoyi dubartoonni kun maaliif akka isin jaalatan? Waan galgala paakeejii binnuufi paakeejii intarneetaa waan binnuufiif yeroo humna nu dawwalanii guyyaa sakka nuti galgala binnuufiif nu dawwalanii guyyaa nu jajjabeeffatanii galgala nuti paakeejii waan binnuufiif nu jaalatan. Kanaaf isin jaalatan jechuudha. Hayyee gaa inni illee liiftii fuudha. Ati paakeejii bittaa fi isin jaalatan kanaaf maal dhaamtame? Dhaamni isaanii dhaamnu guyyaa kanarratti eeguu nu argan bakka nuti deemnutti hunda salaamtaa akka nu gaafatan. Iddoo takka ni jiraame iddoo afaan kaa'ataaf deemnutti hogguu isaan yaamnetti daqiiqaa sekoondii osoo turre akka nu argaman isaanii dhaamu. Dhaamsa gaariidha. Dhageessaniimi? Isinii dhaamee jira jaalleen keenya. Maqaan keenyu? Maqaan kiyyaa Muwaaz jedhama. Dubartoonni takkiin chiikiin zabanaatuun maaliif akkatti isin jaalatti warra baay'ee oofu kana? Akkana fakkaatutti ijoollee baay'atan maqaa isaa. Akkana fakkaatutti maqaa dhiirtee mariirra qabannaan isaan maqaa waan bira fudhatan maqaa waa'ee jaalala qaabinaan maqaa waa'ee nu jaalata jaanii. Maritti amanan jechuun ijoollee. Maaliif akkatti isin jaalatanii? Waan maritti amanii jechuuf. Maritti amanan. Isaan si hojii qofaanii taphatanii bakka ati maallaqa fudhachuu barbaaddu kana isaan muudiidha bakka boonii deeman bakka qabate fudhachuu irraa qabdu kana. Zigaalachuu. Zigaaliif isin dhiisan. Egaa viidiyoo keenya wajjin bohaartii bareedaa akka gootan abdii guddaan qaba. Egaa waan takkaan isin dhaammadhaa osoo viidiyoo hin dhaabin dura subscribe, like, share godhuudhaan akkana cinaa dhaabbattaniin isin gaafadha. Chaanaala Fugoo Guvaayeen kana egaa yeroo dhiyoo keessattiin viidiyoo irratti jalqabe. YouTube kiyya kana egaa akkana hojii guddistaniin isin gaafadha. Warri share godhuu dandeessanis share naa godhaa, like naa godhaa, subscribe godhaan isin jaa. Appilikeeshina haaraa tokko ilma Oromootiin qophaa'e tokko jira. Milkii Jaaniinii maqaa intala Hacaaluutiin moggaafame. Appilikeeshina kanaas egaa descriptionii linkii isaa descriptioniidhaan isin kaayaa. Dhaqaatii buufadhaan isin jaa warri bilbila Androidii qabdan warreen immoo bilbila iPhone qabdan yeroo muraasa booda ka isiniif gallakkifamu ta'a. Viidiyoon kiyya